Har'ammoo namoonni baay'een dhukkuba ittiin rakkatan yeroo baay'ee dhukkubni kun baay'ee komanii kan ta'e biyya Itoophiyaa keessatti almost namni hundinuu qaba jechuun kan nama rakkisni waa'ee dhukkuba garaachaan isinitti hima. Yeroo dheeraaf namoonni dhukkuba garaachaa irraa akkamitti fayyuun danda'ama, dhukkuba garaachaa akkamitti balleessuun danda'ama, nyaatni dhukkuba garaachaaf ta'u maayinni kan jedhu gaaffii baay'ee kaasu. Har'aa waan isinitti himuu barbaadu inni tokkoffaanii dhukkubni garaachaa maalidha? Inni lammaffaanii dhukkubni garaachaa kan fidanii maalidha? Sababa dhukkuba garaachaa nutti fiduu akkasumas immoo dhukkuba garaachaaf wantoonni nu saaxilan maalidha kan jedhuun isiniif dhiyeessaa. Inni biraan immoo dhukkuba garaachaa yoo nu qabee qorannoo akkam akkamii gochuu qabna? Inni gara biraanii dhukkubni garaachaa yoo nu qabee mallattoo akkam akkamii argisiisa? Inni gara biraan yoo dhukkuba garaachaa qabaannee mana keessatti maal gochuu qabna? Mana yaalaatti immoo qoricha akkam akkamiitu nuuf kennama kan jedhuun har'aa gad fageesseen isinitti himaa. Hamma dhumaatti na faana turuu hin dagatiina. Dhukkuba garaachaa namoota baay'ee irratti komanii waan ta'eef akkasumas immoo namoonni dhukkuba garaachaa kana qaban irra deddeebiidhaan waan dhukkubsataniif irra deddeebiidhaan waan dhukkuba kanaan qabamaniif guyyaa tokko fayyaa yoo ta'an guyyaa tokko garaachi isaanii jeeqamaa ta'a. Guyyaa tokko nyaata tokko yoo nyaatan nagaa ta'u guyyaa tokko immoo nyaata kan biraa yoo fayyadaman isaanitti ka'a. Kun dhukkuba baay'ee komaniidha, yeroo deddeebi'ee kan dhufudha. Kanaaf dhukkuba garaachaa kanaa maaltu fida? Inni tokkoffaanii baakteeriyaa garaachaati. Baakteeriyaa garaachaatti dhukkuba garaachaa fida. Inni immoo heelikoobakter paayiloorii jennee kan waamnu jechuudha. Kana jechuun H pylori jedhanii waamu namoonni baay'een. Inni kun dhukkuba garaachaa fiduutiin Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaarra kan jirudha baakteeriyaan kun jechuudha. Inni lammaffaanii qoricha yeroo baay'ee antipeenif yookaan dhukkubbiif nuti fudhannu non-steroidal anti-inflammatory drugs jedhamanii kan waamaman NSAID jennee waamna. Isaan immoo diclofenac, ibuprofen, indomethacin kan akka aspiriinii fa'a. Warri kun immoo lammaffaa irratti dhibee garaachaa fiduutiin beekamu jechuudha. Yeroo dheeraaf namoonni irra deddeebiidhaan qoricha kana gaafa fayyadamanii garaacha dhukkuba garaachaa isaanitti fida. Inni gara biraanii dhukkuba garaachaaf kan nu saaxilan kan akka tamboo xuuxuu, alkoolii dhuguu. Inni gara biraan immoo istireesii baay'ee hamaa ta'e saayikoloojikaaliis haa ta'u akkasumas immoo hojiis haa ta'u istireesii baay'ee cimaa ta'e keessa namoonni jiraatan illee dhukkuba kanaaf baay'ee saaxilamuudha jechuudha. Inni gara biraanii nyaata akkaataan nyaata keenya fakkeenyaaf nyaatonni dhukkuba garaachaa nutti kaasan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf nyaata kaafeenii qaban kan akka bunaa, shaayii, laslaasaa, kookaa-koollaa. Inni gara biraan immoo zayitii fi qibaatii baay'een itti baay'eeti kan qaban. Inni gara biraan immoo qaaraa, barbaree baay'ee kan qaban. Warri kunii qaaraa, barbaree kan qabanii garaacha fiduuf sababa ta'anii garuu garaacha yoo qabaanne nutti kaasuu, nutti cimsuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf akkaataan nyaata keenyaallee baay'ee nu murteessaa jechuudha. Inni gara biraanii dhukkuba garaachaa kana yoo qabaanne mallattoo akkam akkamii argisiisna? Inni tokkoffaan handhuura keenya ol gubaatiin dhukkubni garaa nutti dhagahamu. Inni lammaffaanii erga nyaanni booda garaan keenya nu bokoksu. Inni sadaffaanii olol nu jechuufaa qabaachuu danda'a erga nyaannee. Inni gara biraan dafnee quufuu qabaachuu danda'a. Inni gara biraan immoo sadarkaa dhukkuba garaachaa sanatti hundaa'ee dhukkubni garaachaa kun gosa lama qaba. Inni tokkoffaan functional dyspepsia yookaan nadhalser jennee kan waamnu jechuudha. Kana jechuun madaa otoo hin qabaatiin dallansuu garaachaa jechuudha. Inni kun parsantii baay'ee kan qabatudha. Namoonni baay'een utoo madaa garaachaa hin qabaatiin functional dyspepsia jennee kan waamnu madaa otoo hin qabaatiin dallansuu garaachaa kan qaban ni baay'atu jechuudha. Gaafa madaa'uu fiduu mallattoon isaallee xiqqooshii siiverta hamaata kan akka dhiiga ol nama deebisuu. Inni gara biraan immoo dhukkubbii cimaa baay'ee hamaa kan ta'e kan hin dhaabbanne yeroo baay'ee even hamma vaayitaal saayinii keenya direenji godhutti. Kana jechuun hamma deemuu dadhabnutti, dhiibbaa dhiigaa keenya hamma gad buusutti, dhaannaa onnee keenya hamma ol dabalutti fiduu ni danda'a. Inni kun immoo yeroo baay'ee perforated period jennee kan waamnudha. Inni kun immoo yeroo madaan sun girgiddaa garaachaa uree yookaan tarsa'ee seenuu asiidiin garaacha keessa jiru sun bahee gaafa
garaa keenya keessatti makamu dhukkuba hamaa kana fidaa jechuudha. Inni gara biraanii ulfaatina garmalee qannasuu akkasumas immoo hanqinni dhiigaa nutti dhufu wantoonni kun baay'ee hamaa ta'uusaa ni argisiisu jechuudha. Kanaaf nam tokko irra deddeebitiin ol isa deebisa yoo ta'e tokko. Inni lammaffaan immoo yoo dhiiga ol isa deebisa ta'e inni biraan immoo hir'ina dhiigaa yoo qabaate inni sadaffaan immoo ulfaatina garmalee hir'isuu yoo qabaate akkasumas immoo danda'ee liqimsuu yeroo liqimsu immoo dhukkubbiin yoo isatti dhaga'ama ta'e wantoonni kun yoo jiraatan hatattamaan indooskooppii ilaalamuu qabaa jechuudha. Warri kun indooskooppiif akka ilaalamnu nu dirqisiisu jechuudha. Irra deddeebiidhaan ol nu deebisuu inni gara biraan immoo dhiiga ol nu deebisuu inni sadaffaan immoo hanqina dhiigaa sababni isaa hin beekamne akkasumas immoo ulfaatina garmalee hir'isuu garaacha qabaannee jechuudha. Dhibee garaachaa qabaannee ulfaatina garmalee hir'isuu inni gara biraan immoo even faamilii keessa yookaan maatii keessa kaanseriin garaachaa yoo jiraatillee indooskooppii ilaalamuun baay'ee gaariidha jechuudha. Warri kun indooskooppii akka ilaalamnu nu taasisu jechuudha. Kanarra alatti waan handhuura keenya ol nu dhukkubeef akkasumas garaan keenya waan nu bokokuuf xiqqoo nyaanne waan quufnuuf garaan keenya waan nu gubu qofaaf indooskooppii ilaalamuun gaarii miti jechuudha. Diskomfortii qabaa. Akkasumas indikeeshinii isaa wantootaan amma isinii tarreessedha. Wantootaan amma isinii tarreesse yoo qabaattan indooskooppii ilaalamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf nam tokko dhukkuba garaachaa yoo qabaate gosa isa kamiiti jennee adda baasuu ni dandeenya. Gosa inni tokkoffaan akkuma isinitti himi fankishinaal dispepsiyaa yookaan nan alsar jennee kan waamnu inni biraan immoo alsar jennee kan waamnu yookiin peptic ulcer disease jennee kan waamnu. Peptic ulcer disease jechuun madaa yeroo uumuudha. Inni kun gosa lamadha. Gastric ulcer and duodenal ulcer jennee waamna jechuudha. Gastric ulcer jechuun garaacha jechuudha. Garaachi irratti gaafa madaa uumuu jechuudha. Inni gara biraan immoo duodenal ulcer jennee kan waamnu immoo first part of small intestine kana jechuun mar'imaan furdaa gara olii gara garaachaatti jiru irratti gaafa madaa'uun uumamu duodenal ulcer jennee waamna jechuudha. Gastric ulcer yeroo baay'ee akkuma nyaanneen ololuu jechuu garaan keenya bokokuu diskomfortii nutti dhagahamuu fa'aa kan inni fidu jechuudha. Kanaaf yeroo namoonni akkasii nyaata jibbu yoo nyaatan baay'ee waan isaan dhukkubuu fi baay'ee waan diskomfortiin isaanitti dhagahamuuf ololuu waan isaaniin jedhuu fi yeroo baay'ee nyaata fudhachuu baay'ee jibbuu jechuudha. Waan dhukkubbiin isaanitti dhagahamuuf warri kun gastric ulcer yookaan madaa'uu garaacharra yoo jiraate. Gara mar'ummaan qallaa paartii isa gara olii gara garaachaatti ta'an yookaan first part of small intestine duodenamii yoo ta'e immoo madaa'uun kun namoonni akkasii sa'aatii tokko haga sadii irratti erga nyaatanii sa'aatii tokko haga sadii turanii diskomfortii isaanitti dhagahama. Akkasumas immoo nyaanni gaafa garaa keessaa dhumudha. Yeroo baay'ee dhukkubbiin kan isaanitti dhagahamu. Kanaaf yeroo baay'ee nyaata fudhatu jechuudha. Nyaanni yeroo dhumu waan isaanitti dhagahamuuf yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nyaatu. Halkanillee sa'aatii 9-10tti ribarraa isaan kaasuu danda'a. Sababiin isaa daajest godhee waan fixuu fi yeroo nyaanni garaacha keessaa dhumu immoo dhukkubbii waan isaanitti dhagahamuuf. Inni kuni first part of small intestine yookaan immoo mar'immaan qallaa gara garaachaatti jiru irratti madaa'u yoo jiraate mallattoo akkasii argisiisu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ni furdatu. Nyaata waan fudhataniif furdachuu illee danda'u jechuudha. Sababiin isaa yeroo nyaanni garaacha keessaa dhumu beelli waan isaanitti dhagahamuuf dhukkubbii waan isaanitti dhagahamuuf ni nyaatu. Ammas yeroo garaacha keessaa dhumu beelli isaanitti dhagahama waan nyaataniif furdachuu danda'u ulfaatina dabaluu danda'u jechuudha warri kun. Kanaaf gosa akkasii haa qabaatu malee warri kun madaa'uun garaachaa kun parsantii 20 dhukkuba garaachaa kan qaban parsantii 80 kan ta'an functional dyspepsia yookaan immoo even 80 haga 90 kan ta'an functional dyspepsia nan ulcer dallansuma garaachaatti utoo madaa'uu hin qabaatin. Parsantii 80 haga 90. Kanaaf mana yaala deemtanii functional dyspepsia yookaan nan ulcer dyspepsia kana jechuun utoo madaa'uun qabaatin dallansuma garaachaa qabaattanii mana yaalaa deemtanii garaachi kee madaa'eera yoo isiniin jedhan inni kun sobadha jechuudha. Indooskooppiidhaan ilaalamtanii hamma madaa'uu garaachaa adda baastanitti madaa'uun garaachaa keessanii hin beekamu jechuudha. Kanaaf wantoota amma isin eereen yoo qabaattan mallattoo akkasii indooskooppii ilaalamuu qabdu jechuudha. Inni tokkoffaan ulfaatina akka malee qannasuu, inni lammaffaan immoo hir'ina dhiigaa qabaachuu sababiin isaa kan hin beekamne, inni gara biraa irra deddeebi'an ol nu deebisuu garaacha qabaanne, inni biraan immoo dhiiga ol nu deebisuu akkasumas faamilii keessa kaanserii yoo jiraate, garaa keenya irra dhiitoon yoo jiraate, gara garaachaatti dhiita'uu fayyu yoo jiraate, inni gara biraan immoo
yoo liqimsuuf dadhabnee fi yeroo liqimsuun immoo dhukkubbii yoo nutti dhagahame indooskooppii ilaalamuu qabdu jechuudha. Yoo dhukkuba garaachaa qabaattanii maal gochuu qabdu? Inni tokkoffaan istirees hir'isuudha. Yoo xuuxu ta'e xuuxuu dhiisuudha. Tamboo inni gara biraan alkoolii fayyadamuu dhiisuudha. Alkoolii garaacha keenyatti kaasuu danda'a. Inni gara biraan nyaata dura isin eeree kan akka zayitiif qibaatiin barbaree itti baay'ate hir'isuudha. Nyaata baay'ee dhangala'aa of keessaa qaban kan akka paappaayyaa akkasumas immoo kan akka appilii inni gara biraan immoo aannaniif urgoo akkasumas talbaa inni gara biraan immoo kan akka irdii abishii warri kunillee gaariidha jechuudha. Talbaan irdiin abishiin gaariidha jechuudha garaacha keenyaaf. Inni gara biraan yeroo baay'ee namoonni garaa kuna dhukkube jedhanii loomii fa'aa fudhatu jechuudha. Loomiin immoo asiidii of keessaa waan qabuuf garaacha keenya cimsuu danda'a jechuudha. Namoonni dhukkuba garaachaa yookaan coggaarraa qabdan loomiin fudhatina. Sababiin isaa yaa'u baakteeriyaadhaa paraasaayitiidha jettanii loomii kan fudhattan garaacha keessanitu dallaneera taanaan dallansuu garaacha sana asiidii baay'isuudhaan waan isinitti cimsuuf loomiillee yoo fudhachuu baattan baay'ee gaariidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma Dooktar